Viidiyoo teetis fallaq godhadhu akkamitti akka dubbiin tun eegalte durarraa nuuf tuqime. As naa bal'isi karaa bakka kanatti. Okay. Hayyee jalqaba isaanii mana xiyyatti baranii miskii fi ashiitaan obboleeyyanii sababa sanii nu ziyaaruudhaaf dhuftee yeroo san Joorjis miskii fi ashiitaan obboleeyyanii hoggaa jettu obboleeyyan abbaa tokkootii fi haadha tokko moo kami? Haadha manaa keessan jechuudha. obboleeyyan haadha takkaatii fi abbaa takkaa osoo hin taane ilmaan adeeraniiti isaan. Okay, ilmaan adeeraniiti hayyee. Akkasii ilmaan adeeranii obboleeyyanumaan ja'anii. Nu biratti akkasuma hin nyaanne koon qabu. Na biratti wal baranii wakkitti wal baran tana san booda ani yeroo amata dheeraa quba hin qabu jechuudha. Nagayumaan hojii jiranii jaalalumaan hojii jiranii jetiin quba qabaa. Dhiyeenya kana baatii muraasa dura dhuftee rakkoo tana natti himtee waan akkanaatiin na qunnamee akkana jettee hoggaa na himtu qabeenya haganan irraa qabaa miliyoona 15 oliin irraa qabaa. Kanaafi qabeenya kiyya irraa naa fuudhii niqaa kiyyas irraa naa fuudhii akkana yoo kunaaf gaafadhu naan jettee. Okay, jetin biraa deemee Joorjiif bilbilee asuma magaalaa Finfinnee Boole Mikaa'el hoteela Alsaddatti waliif beellamnee sa'a maqribaa booda wal agarree hojiin tatteenyee jechuudha. Hayyee gaa ani jaarsaa jaartii adda baasu shari'aan islaamaa amantiin tiyya waan na dhorkituuf dirqamni narraa eegamu walitti isaan fayyisuu waan ta'eef jecha qabeenya siin gaafadhu naan jette san hin gaafanne ani waan akkanaatti uumame miskiin natti himtee kanaafi yoo walitti isin fayyise yoo akkamii yoo nageenyi uumame yoo akkamiin jeen yaatti teetii hojii yoo nagaa taate yoo ila ammaatu maaliif natti himini haddi tana maaliif waliin geessanii jetin gaafadhee waan ture ammaan tana eessaa kaaftee kun turee jira barii naan jetturullee ilmi namaa walitti nama fayyaa walitti isin araarsaa jennaan gaafiin ani isa gaafadheef gartee manguddummaan isa gaafadhe tana booda waan dhufu hin beeku jettiin riikoordi godhee riikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetihi ni taa'afi naan jee dhipha caqaseetiin fuudhuun mirga isaatii shari'aa islaamaatti hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa jaarsaa jaartummaa keessatti deebitanii ni taa'an jeen rakkoon qabu. Sokondii lama kana caqasee in ta'uu ani dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu baddee jirtii walitti deebi'uun ni ulfaataan irraa dhiisii farhaan naan jee lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega yoo dhaan fedhiin qaban yoo siin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeef narra haafuu naan jee okkeen jeeni kara isteeppii lammadaa jechuudha isiin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ni ergatte hangaruu dura araaran dhiheessee jechuudha araaraa dursa waan ta'eef san booda Joorjii gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa dahabas meeshaa mana akkuman jechuudha isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagaumaannin biraa deemee meeshaan teessachuma jirti dahabaa fi taanzaanaayitii dhaafi dahaba alaa akkanaatiin boorsaa keessaa meeshaa qaalii qaba
miliyoona 18 waliin qabeenyas biraa qaba gattee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan keessan hin gaafanne gaafuma isin wanti naan jetteen dhaqee gaafadhee wanni inni naan jedhe wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii ammayyaa ta'u qarshii 150 moo 100 takkaan na biratti hafee naan jedhe. Doolaara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha. Okay, ayyee. Qarshii haga tokko natti kannite sanirraa haga tokko deebisee qarshii 150 moo 100 tun na biratti hafee naan jedhe. I think tooruma kana jechuudha 150 fi 100 keessaa kanuma. Saniin booda nin deebi'ee jechuudha. Waan inni naan jeen itti himee gartee beellama lammataa waliif beellamneetiti anaaf ijoolli jechuudha gartee koonsartiidhaaf karaa Qatarii fi kana deemu ture biizii ta'ee ani san argachuu dadhabee waliin harkannee jechuudha san booda bilbilaanis argachuudhaan dadhabee eegasii gartee inni halkan qamaa guyyaa yeroo hedduu waan rafuuf gartee manguddoollee dabaladhee manatti dhaqee mana iyyaafadhee dhaqee dhabee achiillee dhabeetiin kutee jechuudha. San booda dhabuu kiyya isiidhaan beeksisee tanuma wanni inni irraa beeku hin jirtu tabiraa. Osoo itti